Wiixata galgala muddee lama akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenya maddeen balballoomii miidiyaalee idil addunyaa taateewwan baha gidduu galeessaa Gaazaarraan Yuukireen, Iraaqii, Sooriyaa, Iraanitti kan qabannee dhiyaannee balballoomii afgaaffii miidiyaaleeti. Maddeen balballoomii miidiyaalee irraa wabeeffatan hunda simbiraan ga'uuf caayaniif teekinooloojiidhaaf kanneen haarawaa taatan sabskiraayib gochuun mallattoowwan sabskiraayib sanaa tuqaa akkasumas laayik gochuun dagatinaati. Maddeewwan dhimbibbaan viidiyoolee kanaan gara oduuwwan keenya irratti ceena. تصدير قطع غيار طائرات F-35 إلى إسرائيل. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي وإصابة جنديين في معارك بقطاع غزة أمس. عملية انتقاما وانتصارا لدماء قائدنا. الله أكبر، كمل كمل. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. بنيامين نتنياهو من أجل الدفع نحو تطبيق مقترح الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، وأنه بدأ يلاحظ على يقوم بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق اليوم قبل توجهه إلى تركيا، فيما قال الرئيس الإيراني إنه يجب هذه الكلمة ليحيى سريع المتحدث العسكري باسم أنصار مظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة. لومي ميديالي إدل الدنيا باقدو غليس الرتي وبيفتن إجوان إساني درسنا. هللا قدا هم نجمع تيكين بوباي كتا غازا سدي هللا راوتن إيغا كلوتا دنگلاس برگيدين الأقصى إميمان سينا قبيسا الراحكيتين كاميرا إدل الدنيا درتي har'a seenaa hojjechuu bira darbee humna xiyyaaraa Filisxeemota duguugaa ture funaanuudhaan 5 yoo ajjeesu akkasumas humnoota komaandii birgeedii 164 Ashkelon jedhamu 7 mana keessatti dhidhimsuu miidiyaaleen idil addunyaadha gabaasan. Tel Aviv nagahee reeffaatiin osoo dhidhimaa jirtu viidiyoon peentaagonitti ergame guramtoonni yeroo imimmaan harcaasaniif haleellaan hangar'aatti nurratti fudhatamaa ture Hamaasiin osoo hin tahin baajata Joon Baayiden bombii bibbitti raabse ta'uu fi seenaa kana ammoo Tiraamp akkan hojjanneef dafaniitiin guramtoota keenya hedduu dhuman kan hafan kan akka baraaran jechuun yeroo waywaateetti walakkeessa Tel Aviv shororkaa gurguddaa seenuu Aljaziiraa, Al-Arabiyaa, Hindustaan Times of India hanga miidiyaa warra lixatti galaalchuu irratti argaman. Kutaawwan kaaninus haleellaan irratti fudhatametti haleellawwan gurguddaa fudhachuun Filisxeemota 29 galaafatee kanneen 64 ol ta'an madeesseef akkasumas gamoowwan burkutaan jala ammas barbaadamaa jiraachuu ministeerri Gaazaa yeroo ibsattii fi gochi kun baadiyyaa kaabaa kibbaa idil addunyaaf dhaabbilee mirga namoomaa Human Rights Watch dabalateetiin kan balaaleffatamaa jiru ta'us deeggarsa Ameerikaa fi warra guddaayyaa isaanii ta'uutiin wal qabsiise biyyoonni hedduun imaammata isaanii dippiloomaasii Ameerikaa fi Israa'el wajjin qaban kutuudhaaf akka dirqamaa jiranii fi dhaabbanni beekamaan mana murtii idil addunyaa ICJ ta'e United Nations waan takka jechuu akka hin barbaannee fi erga keessattuu hamilee sagaleedhaan kuffisuu Ameerikaatiin wal qabsiisetti hireen lammiilee qulqulluu Filisxeemotaaf egereen isaanii gara saamicha dachiitti jijjiiramaa jiraachuun ammoo humna hidhannoo mujaahidoota kan cimse ta'uudha miidiyaaleen balballoomsan. Tarkaanfiiwwan birgeediiwwan mujaahidootaa fi Hamaas fudhachaa jiru idil addunyaatti kanas galaalcha keessatti kan dhageettan ta'an kutaa Maasaariyaa irratti Hizboollaan dirooniin takka jedheeti eegaleeti jira. Baha gidduu galeessaa keessatti rakkoon gurguddaan namoomaa yeroo mudataa jiranitti Gaazaa isiin fudhachuu fi kutaawwan walakkeessa Gaazaa Israa'eliif guutumatti maappii jala galfattee citiin harka Ameerikaa jala baheetiin biyyoota Arabaa ga'e dheekkamsa gurguddaa uumuu bira darbee dhaabbileen mirga namoomaaf United Nations dabalateetiin ibsa gurguddaa baasanii Hamaas kan asirraa belbelli guddaan itti qabate loltoota akka fiilmii tiraajidiitti yeroo isaan gamoo seenan takka takkaan lakkaaheetiin taankii isaanii barbadeessuuf viidiyoolee gurraan isin geenya kabajamtoota hordoftoota keenya. Humni hawtii Yamanoota haleellaan yoomillee kan isan jimbilfachiifne Hypersonic misaayiliin walakkeessa Haifaa fi Tel Aviviin haleelee kanneen 50 madeessuu isaan keessaa 3 lubbuun dabruu Times of Israa'eliin beeksisee jira galaalcha qabna. Masaariyaa akkasumas
beetulaa irratti tarkaanfii Hizbollaan eegaluu isaa maddeen miidiyaalee Libaanos Almaadiyaaf MTV akkasumas Associated Press dabalatee galaalchuu irratti jiran waraanni jaarsummaadha gabataa qullaa qabataa bullaan akkuma jedhamte taate maaltu jira kana hunda kan dhageettan ta'an la waraanni Moskoo fi Iraanidha humna beekamaa kan riphee lola Sooriyaa Aleppoo akkasumas Halaabiif magaalota hedduu to'ate HTS yookiin Hayat Tahrir Nusra Front Liberation kan jedhamu irratti qondaalli isaa jeefamuudha kan Moskoon beeksifte ajajaa humna kana dura birmannaa Filisxeemotaatiif gaafatameetiin namni kun qondaaltotaaf loltoonni isaa guututti kana dura Turkiin deeggaramuu fi humna kana keessa maadhee qondaaltota baagidduu galeessa Sooriyaa keessatti itti nukkuraa turteef doolaara miliyoona 10 ol kan kaffalamaa fi ture ta'uu iccitiin sanadii fi dokumentii bakka inni tajjeefame gadi bahee jira. Abu Muhammad Julaani yookiin Ahmad Hussein Shariyaa jedhamuun beekamu humna riphee lolaa HTS yookiin Nusra Frontii kanarratti haleellaan gurguddaan mootummaa Iraanii fi Raashiyaatiin labsame laboobsuu fi guyyaa 3 keessatti guutummaa Sooriyaa keessaa baasuu fi haleellaan humna cimaadha karaa Sargee Lavroo ministeera damee alaa akkasumas ministeera damee alaa Iraanii Abbaasa Argaachiidhaan waadaan galamuudha maddeen gabaasan lolli cimaan daangaa Sooriyaa keessatti itti fufuu fi humnoonni beekamoon kunneen ammoo walitti bu'iinsa tarii komii Tarkii Iraanii fi Raashiyaa gidduutti uumuu danda'an kan jedhus galaalchi gurguddaan jira hangaarraa eessa turan humna kan osoo qaban kan Aleppoo magaalaa gudditti biyyattiidha to'atan Filisxeemiif maabirmachuu dhabaniinis xiinxala baha gidduu galeessaati kanas qabanneeti jirra. Haleellawwan gurguddoon Iraanii fi Israa'el gidduutti deemuu akka jiran intelligensiin CIA Ameerikaadha erga mirkaneeffateeti booda dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi neetoodhaan Iraan tarkaanfii tokko akka Israa'el irratti hin fudhanne akeekkachiisan jechuun ministeera damee alaa akkasumas State Department Matthew Miller dabalateetiin ibsa gurguddaa kennanii jiran haleellaa guddaa Iskaandar misaayiliidhaan kutawwan beekamoo Ukraine irratti fudhatameen Zeleniskiin dadhabuu fi birmannaan gamtaa Awuroopaaf neetoo homaa takka irraa buusuu akka hin dandeenye Raashiyaa dadhabuu isaanii har'a ifa yeroo taasisanitti walakkeessi neetoo Jarmanii irraa kaasee hanga UK'tti shororkaa'eeti jira addunyaa keenyaaf nagaa taasisu oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qabanne kanneen gara maadhee balballoomitti isin geessa sagalee mujaahidoota hundi keessan injifannoowwan viidiyoo keessattuu waraana birgeedii Alaqsaa garsiifnu kan hundi keessan iyyuu subscribe gochuun sagalee mujaahidootatti dabalama viidiyoowwan kunneen akka nurraan ugguramne ammoo CTN yeroo 3 barreessuun like gochuun odeeffannoo waa'ee ta'uu argadha ulfinni alaamana khayriiwwan duniyaa akiraa isin biratti dachaa haa dhangalaatu jenna gara maadhee balballoomitti isin geessa. مجلس التعاون الخليجي 45 دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانز براند. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و شب شما بخیر. دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌های رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن القوات الصاروخية هاجمت هدفا عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت مدمرة أمريكية. الجيش الإسرائيلي إن احتلال غزة لا يكفي بل يجب دفع سكان القطاع للهجرة الطوعية. من خان يونس بجنوب قطاع غزة. الآن نعود إلى ضيفنا في الناصرة وديع عواودة الباحث في الشأن الإسرائيلي. إذن سيد وديع سارا لدماء قائدنا الكبير الله أكبر الله أكبر كمل
kan fi wancichimaa birgeedii mujaahidota kutaa kaaneenus akkasumas aliyaas siniftaan alalwaatti fudhataniin humna Israa'elaayideef birgeedii Shaaloomi jedhamu haleelaniitiin loltoota 5 snaayipariin yeroo isaan gara gamootti ol seenan kan dhidhimsanii fi humna dabalataa dhufe ammoo kan birgeedii beekamaa Golaanii jedhamuuf Special Force Commando 164 keessaa 7 dhidhimsanii loltoota 12 kan dhabdee fi madoo 6 kan keessummeetti Israa'el kutaawwan beekamoo Beetul Ahaya Beetul Ahanuun akkasumas Jabaliyaa irratti haleellaa fudhatteen yoo diqqaate sibiilonni 29 kan ajjeefamaniif kanneen 60 olii madaa'uu ministeerri fayyaa Gaazaa beesse. Duuchatti dhaabbanni Islaamaa idilaa addunyaa Kuweetitti Amiraa Kuweetiif biyyoota Islaamaa wajjin ta'aa kan jiru egereen guddaan Filisxeemota maal ta'uu qaba irratti iccitiin gurguddoon haasaa dheekkamsaaf miira keessa erga hiriirri Tel Aviivitti taa'ee Taamir Ben-Jagir haasaaniin Filisxeem uummanni jedhamu dachii kanarra jiraatu Gaazaan keenya ta'uu qabdi humna shoror keessa maadhee shoror keessaati dabarsine heerri kana kenninuun jedhun jiru lubbuuwwan keenya qaqqaaliitti kafalle Gaazaan si'achi teenya jechuun dhagaameetiin miidiyaaleen akka Times of India, Al Jazeera fi Hindustaan Al-Maadiyaan gabaasuu irratti argaman hawtiin Yemanota yeroo kana misaayila isaa gadi luqqifateetiin haleellaa gurguddaa walakkeessa Tel Aviivitti Hypersonicidhaan haleeluun loltoonni shammadaan keessa 3 ajjeefaman jedha Al Jazeeraan tarkaanfiiwwan gurguddoo kanaan wal qabsiise viidiyoon Pentaagoniif ergame bulchiinsa Baayidantu boombii ergeen ficcisiisaa ture inumaahu lubbuu keenya baraaruuf heera idil addunyaaf amantiin keenya nu dhogga jedhanii nuun dheessaa turani uguramtoonni keenya haleellaa Israa'eliin malee Hamaasiin namni ajjeefamin jiru jechuu ergamu caan dardarree Ameerikaadhaa gadi baase walakkeessa Pentaagonii fi Tel Aviivitti hiriirri gurguddaan dhohuun dhagahame hiriira kana balleessuudhaaf jecha yookiin ugguruuf jecha Israa'el yaalii adda addaa taasiftus John Biden fi Bibi walitti kan Donald Trump Hamas wajjin ni haasofna uguramtoonni keenya akka deebi'u kan jedhan imaammata qabachuu isaas maddeen gabaasanii jiran Brigadiin Mujaahidota kana duras iyyannee turre jedhus mootummaan Biden garuu Hamas qeeqa waliigaltee kana kan dide isa kanaaf lammiileen siviilii Filisxeemotas dhumatan jechuudhaan yeroo qeeqaa jirutti dubbittiin miidiyaaleen warri dhiyaa hafarsaa jiranii fi oduun viidiyoo isaan tooftaaf osoo hin ta'in dhugaa jirtu gadi dhiisuudhaas Al Arabiyaaf tasnim miidiyaaleen gabaasuu irratti argaman. And 1 hostages being held in Gaza, including 7 Americans. Tonight, Idan Alexander's family says the Prime Minister called them, saying conditions are right. علامات انفتاح واهتمام لدى نتنياهو. بن كفير قال أيضا أن وقف الحرب حاليا في غزة لن يؤدي إلى تحقيق أهداف الحرب. الطريق الوحيد لإعادة المخطوفين تمر عبر إنهاء الحرب في قطاع غزة كجزء. Currently being held captive in the Gaza Strip. As an American, I've always believed in the power of the United States, and now I'm sending my message. Please use your influence and the full power of the United States to negotiate for our freedom. Every day here feels like an eternity, and the pain from inside grows from day to day. Held in captivity since October 7th. Idan Alexander was in Israel serving with the IDF at the time of the attack. Prime Minister Benjamin Netanyahu. Galtee dhukaasa dhaabuu Hezbollah fi akkasumas Israa'el gidduutti taasifame daangaawwan daddarbuuf tooftaawwan fiilmii tiraajidii Ameerikaa, Firaansii fi fakkaattotaan jaarsummaan maqaaf taa'ame Israa'el diiguu isii ragaaleen gurguddoon miidiyaalee idil addunyaa yeroo mirkaneessaa jiranitti Israa'el ammoo Hezbollah himatti kutaa kifarkiilaaf metulaa irratti haleellaawwan diroonii har'a eegalamuudha maddeen galaalchan Israa'elis haleellaa fudhachuudha maddeen yoo gabaasan yoo diqqaati namoonni 3 kan masariyaa irratti madaahan ta'uu maadiyaan gabaase haleellaawwan gurguddaa birgeediin reedwaan fudhateen taankota 3 loltoonni 3 Israa'elis har'a Libaanoositti ajjeefamuu miidiyaaleen gabaasan bibbiin haleellaa guddaaf qophoofnee jirra yeroo jedhanitti haleellaan gurguddaan humnoota Islamic Resistance kan Sooriyaa keessatti argamu diroonotaan gaarreen Golaaniif birgeedii Golaan haleeluun dhagame miidhaa kanaaf hangammatti Israa'eloomaan jenne jechuun Al Arabiyaan gabaase hiriirri guddaan walakkeessa Tel Aviivitti dhohe uguramtoota keenya erga viidiyoon suni bahe miidhaa Benjamin Netanyaahuu fi sirni isaa gaggeesse jechuun akka isaan irraa bu'uu fi gidiraaf dararan uguramtoota keenya guyyoota 400 hangammatti furmaata dhabuun kun shiraaf aangoo tursiisa Benjamin Netanyaahuu fi rakkoowwan gurguddaa bulchiinsi Tel Aviiviif egereen uummata Israa'eloota boru gaaffii jala isaan galchuuf umrii dheereffataa jiran jechuun hiriirtota keessaa miidiyaaleef kan
eeruu kennaa jirani. Komiiwwan isaan dhageessaa jiran kanaan kan aare Donald Trump bibbiin saffisan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Hamas wajjin akka taasisuu fi guramtoonni akka gadhiifaman akeekkachiisuun dhagame. John Biden fi fakkaatonni warri paartii Dimokiraasii aangoon isaanii harkaa moofa'ee fi masara gadi dhiisan ammoo kana rakkoo Hamas malee nuti akkasumas Israa'el waliigaltee guyyaa tokkollee hin dinne jedhan. Garuu qaacessa waliigaltee kanatti aantummaa Israa'elota mirkaneessuuf seerota akka Israa'elii ta'utti mijeessuu isaaniitiif Hamas kanaaf diduudha kan miidiyaaleen ragaa bahaa turan jedha. Haa ta'uuti haleellawwan gurguddaa keessattuu dirmannaa humna akka Houthi Islamic Resistance Iraan dabalatee Hizbollah wajjin ji'oota 13 taasisan waliigaltee irra gahamus haa ta'u dubbittiin garuu tuttuqaan Israa'elii fi tooftaawwan isaan raayyaan ittisa Libaanos haa galu jedhan humna Hizbollah madaaluuf akka ta'e jalqabuma xiinxaltoonni kaa'atti turan waraanichi cimee itti fufeeti jira. Haleellaan har'a Houtiin fudhate hedduu kan Israa'el dheekkamsiisee fi Iraan ammoo qophii cimaa taasisuu Jeneraal Muhammad Baagaarii fi Leetanaal Jeneraal Hussein Salaamii beeksisanii asitti dhiphina gurguddaa keessa kan seenan fi Pentagoon humna qabduun gamtaa Awurooppaa biyyoota G7 wajjin Iraan ni haleelti yookaan isin Israa'elitti harka baafattu jechuun akeekkachiisan. Haa ta'uutii keessattuu haloon dubbii kanaa fi xiiqiin isaan qabatan haleellaa gurguddaa Aleppoo fi kutaa Halaab jedhamu Sooriyaa humnoota Hayat Tahrir jedhamu kanneen irratti Iraaniif Raashiyaan gamtaan fudhatanii fi qondaala beekamaa akka basaasatti humna riphee lolaa kanarraa Ameerikaan doolaara miiliyoona 10 Ahmad Hussein al-Shari'a jedhamu kan ajjeefamu wal qabsiisee akka ta'ee fi Israa'el torbee darbe keessa Aleppoo akka haleelaa turtee fi humna naannichaa kan mootummaa Baashar al-Asaadiin hogganu akka dadhabsiisaa turtes miidiyaaleen ragaa bahuu irratti argaman. Haa ta'uuti Sargeen Laavroov ministeerri damee alaa Raashiyaan guyyaa 3 keessatti humna kana haleelaan duguggee akka baastus waadaa galan jechuun imalli daawwii Sooriyaa Damaskoo Abbaas Argaachiidha har'a miidiyaalee tasniim irna korrespondaant Al Arabiyaaf Al Jazeeraan gabaasaniiru. سويد لترصد لنا الأجواء لديك كيف تبدو الصورة وآخر التطورات. معنا مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. مرحبا بك عدنان. اذا اكبر غرفه عمليات فجر الحريه من داخل مطار منغ العسكري. الله اكبر والعزة لله. اغتنام دبابه في مطار منغ العسكري. الله اكبر. یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه. عملیات امشب با چند برابر بزرگی که ما نتوانیم این مشکل رو حل کنیم. این منطقه رو کشورهای منطقه خواهند توانست. این بحث و گفتگو شد. حالا برای اینکه بتوانیم این مشکل رو حل کنیم چه برنامه‌هایی داریم؟ گفتن مطالب به صورت کیفیت نداریم. مجموعه در 24000 شهید اصفهان. حزب الله لبنان رژه اقتدار برگزار کردند. در حاشیه رژه وزیر امور خارجه گفت کشورهای منطقه میدانند بعد تا 1000 کیلومتر و دارای راداری با توان عملیات ضد جنگ الکترونیک ناوشکن‌های دشمن. حول طبيعتها وحدودها وتظهر العديد من التقارير في الصحف الغربية. باید روز به روز تقویت. خدمت خوبی از طرف نظام هست که همه وزیر امور خارجه در نشست وزیران خارجه گروه دوستان منشور ملل متحد در پرتغال جامعه بین المللی موظف است نیروی دریایی rakkoo fi weerara gurguddoo Aleppoof Halaab akkasumas humnoonni beekamoon shororkeessitoota jedhaman kunniin Abu Muhammad namni jedhamu kuni humna Ameerikaa wajjin maadheeffata turee fi yeroo Filisxeemonni akkanatti dhumaa jiran maaliif lafa waliin ka'iin kan jedhan Al-Hadas Al-Gaad akkasumas Al-Masiraaf MTV irratti xiinxaltoonni biyyoota hedduu kan kanaan dura Hamas birmannaa gaafate guyyaa tokkos deebii akkan deebisnee fi humni kun maadhee Israa'eelota akkasumas Ameerikaadhaan butamuu akkan oolletu himamaati jira. Ajjeefamuun ajajaa humna kana Ahmad Hussein Shari'a yookiin Abu Muhammad Julaaniitiin wal qabsise Ameerikaan ibsa cimaa baafte tarkaanfii seer-dhablummaa kan fudhatte Raashiyaa akeekkachiisuun dhagahamee jira. Haa ta'uuti tarka humnoota kanneen deeggara turuu wal qabsise hariiroon dippiloomaasii gurguddaan Iraan tark jidduu jiru maal ta'a kan jedhuu fi Raashiyaa fi Iraan jidduutti walitti gaarreeffannaan akka jiraachuu hin oolles kanneen xiinxalan
jechuudhaan hin dhabamne. Humni biyyootaa yookiin jarmiyaan dhaabbata Islaamaa idila addunyaa Kuweetitti ta'aa jiru dhimma egeree Gaazaa fi dhaadannoowwan Itaamir Veenjaagiriif mootummaan Israa'el icciitii Ameerikaa wajjin Gaazaa duuchatti wanti waraana dhaabuu dhabneef Filisxeemota naannicharraa buqqisne nageenyummaa Israa'eliif jecha Gaazaan Israa'el jala galuu qabdii erga dhahamee booda egeree isaanii boru murteessoo akka jiranii fi dippiloomaasii Ameerikaa wajjin qaban ammas irra deebi'anii akka akeekkachiisan jechuudha Al Arabiyaan gabaasee jira. Kana gidduutti Zeleniskiin kana booda nagahee Raashiyaa wajjin uummata akkanaa gochuu hin dandeenye Atakaamsii fi Storm Shadow keessan waraana Kirskiif akkasumas Doonitskaa odeessaa irratti fudhatamaa jiru baraaruu hin dandeenye yoona birmattan loltoota guutuu naa erga jechuudhaan warwaachaa jiraachuudha kan taas gabaase. Akka Associated Press warabeeffachuun Newsweek gabaasetti Ukraine yeroo ammaa karaa diinagdeetiin dadhabuu fi masaraa adiitti Donald Trump yoo kan galu taate guutumaan guututti egereen Ukrainotaa fi miseensa gamtaa NATO yookiin ammoo National Treaty Organization dhaabbata galoo galaana baha Atlantikii keessaa haqamuu waan dandeessuuf egeree kanaan ammoo osoo Donald Trump filamuu baate Ukraine abdii qabdi kan jedhanis hin dhabamne. Raashiyaan haa ta'uuti humni galoo galaanaa kamiyyuu cehee Raashiyaa irratti harka kaasu yoo jiraate dhidhimuu jira jechuun akeekkachiisu maddeen gabaasan odoon keenya gabaabduun har'aa qabnu kana fakkaata turtii gaarii.